Sirna deebi qubee tammaanta. Qubeen tamii ta'uu Oromoon qabu. Qubeen Oromoon qabdu gaan tamii itti bareedu inni laatiin. Laatiin jechuun laatiin kan Oromooti. Ati illee ergifatanii gaafa baate garuu sanumatti inni bare gaa amma kan qubeen amma qubee amma deemtu taate naa baasitu fayyadu baate. Qubeen afaan Oromoo kan jiru kan ergisaadha. Amma kan ergisaan jennaan. Qubee dhiyeenya kana dhalate qubee afaan Oromoo kanaa wajjin wal qabate kan dhiyeenya kana dhalate maqaa isaa waan beekne hullee yaani. Oke, hullee dhageetiin jira hullee. Waa'ee hulleetii wal qabatee yaanni ati qabdu maal? Waa'ee hulleetii wal qabatee yaanni ati qabdu maal? Yaa hullee sanarratti waan qaba. Erga Oromoon duraanuu qubeen qabaanne erga ergisaadhaan fayyadamuu turre. Ergisaan takka abbaa galuu qabdi yookaan ammoo gaasilaa guddifachaa kan jenni beektaa ilma guddifachaa. Nuti gaa qubeen teenya tun guddifachaa nuu guddifate abbaa taane teenya garuu ta'amma sun teenya eega taate kuulleenis kuulirraa gabbuutee waa lafatti qubee eega taate tireedii isii qabattee qubee isiinis bakkuma sanitti dandeessee galuuttee waan kun waan keenya nama keenyaatu uume kanaafuu itti fufuu qabdi jiraachuu qabdi hedduu itti gammadee qubeetu jiraachuudhaaf garuu barachuudhaaf. Yeroo tam qabnaa jegaa amma dhaloonni booda barate malee nuti qabnaa jettu. Kanallee ni yaada. Kun bareedaadhaan jedhan. Mee akka Oromoo takkatti ati wanna amma sooshaal miidiyaa irra deemu jiru waa'ee qubee hullee kana yaada maal qabda? Okay, galatoomaa isinis asin afeeroo kanaa fi yaadni na waa'ee qubee dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kanarratti qabu yaada dhuunfaa kootiitiin waati koo qaba. Qubeen kun Dr. Master Hassan Qadir Ammayyo yarraa kana keessatti uummata Oromootiif waan kana kalaquun waan hedduu barbaachisaati. Hedduu galatoomuu qaba. Garuu uummanni Oromoo yeroo sanatti qubeen kullee isiin fayyaddu. Qubee lafa jirtu yarraa amuggaa 50 ol qubeetti fayyadamaa jiru jira. Isiin tanaa'uu miidhaa fi rakkoo roorroo hedduu keessa cunqursaa hedduu keessa dabartee as geesse. Sirna mootummaatiin kan cunqurfameef akka isiin hojiitti hin baane akka afaan hojii hin taane dubbattoota hedduu akka harkattuuf hin harkanne godhamaa turte. Kanaafuu ammatti isii tanaatu hedduu paawara guddaa harkataa jira. Googil irratti illee namoota hedduudhaan akka dubbatamaa jiru. Nama miliyoona 60 dubbataa jira, barreessaa jira. Kanaafuu isii tana amma hanqina yoo qabaatte illee isii tana sirreessuudhaaf baasii fi waan barbaachisuun beektotaan deeggaramee waa hedduu godhuu barbaachisa malee yeroo sanatti isii disnee kullee bika buusnee kullee dhaloota barsiisuun hedduu ni ulfaatana fakkaata. Abbaa fi ilmoon adda muramanii dhaloota kulleetii fi dhaloota beekaa waan ta'aniif fakkaata. Akka ati quba qabdutti wanni kun gabbu'ee lafarratti hojii eegalee jira moo qorannaa irra jira moo wanni kun maal sadarkaa kamirra akka jiru quba qabdaati? Ani immoo inni kun ammumaan tana dhalate ammumaa hojii akkuma dhalateen hojiirra oolu deemattiin dhagayeesi. Ammoo background giseen dhagommas yeroo turte waan kun hojiirra oolu jirti isini jedhanii hagammaan agarre. Amma arkuun kiyya kunoo miidiyaa kana gubbatti nama haasoo harkeetiin kuullee gojaan kan kuullee sanii maqaa gaa itti beeynu nama walumaan beeyna akkasittiin beeka walumaan arkutee ni jedhi yaada garuu bareeddu isin. Oromoon qubee mataa isii qabaachuun miidhaan addaa inni Oromoon irraan geessisu ni jira. Miidhaa addaatis hin qabu. Laakiin egaa dhaloonni dhufu kun baratee akkasitti yeroo dheertuu fadha jechuudha gizee fadha. Na akkasitti itti baratee itti jiraata jechuudha. Itti haasawata. Amma immoo qaamaaf qabnu nuti afaan laatinii kana. Saniifuu qubee hullee caalaa ammatti nuti kana fayyadu kanuma laatinii kana jechuudha. Kan fayyadu kanuma afaan federaalaatti sammas godhu deemanii akkasitti gaa uummanni Oromoo guutuu afaan kana fayyadamuu jiru. Mallee afaan federaalaatti illee godhanu kanuma kan ittiin jiraannu illee kanumaan. Ammallee nuti hedduu Oromoo maal qabna waan namni biraa alagaan uumte takka jala fiinnee gurratti goonee jala waluu malee waan namni ifii uume keenyatti hin beeynu irra guddaa waan namni ifii uume. Garuu nuti wanta haga ammatti waan namni biraa uumeetti harka dhooynee keenya jennee itti shubbisu jirra malee namni keenya waan uumuu qabu dandeettii qabu namu haa uumu. Sila har'aan ta'isa kana jajjabeessinee guddisuu qabnaa jeetii yaadan kana akka naannoo osoo waliin qoodne akka gosatti keenya keessaa ta'uu maa dhabeef. Sigalee maaliif naannoo keenya keessaa hin ta'in maaliif gosa keenya keessaa hin ta'in maaliif jabaa keenya biraan hin tahiniitu nama kana gosa hundaa'u malee faayidaan biraa takka hin jirtu. Sigalee akka keeyyattan faayidaan biraan jirtu kan ammoo Oromoo akka dhaabduun barbaada waan kana fakkeenyaaf
waan keenya godhannee abbummaadhaan haa qabannu hin jahuulleen tun gartee nu fayyannaan. Dhimma qubee fuullee afaan Oromoo kanarratti ati akka hawaasa Oromoo tokkotti yaadni ati qabdu maal? Ani akka nama dhuunfaa tokkotti qubee kanarraa mormiin akkasitti an qabuus hin jiru. Jalqaba irratti waan tokko mormuudhaa fi wanni kun ni ta'a jettee murteessuudhaafis hayyootatu murteessaadha. Ani dhuma asirratti jalqaba akka nama dhuunfaa tokkotti komii akkuma hawaasa keenyaatti komii qabuutu jira. Isa qubee qofaaf miti. Gaafa dhaloonni keenya yookaan namni Oromoo tokko qorannaa waan haariyaan argadhee jee gaafa gabbahee dubbate. Waan san nuti osoo hayyuu biraa wanni sun gadi hin baane argite osooniif wanni san maalirra gahee jedhamee hin yaadamne akkanumatti kuffisuu fi ol kaasuudhaaf fiiguun amala nuti ta'uu qabu hafuu qabaan jalqaba irratti jechuudha. Maddi fuullee Oromoo hanga ammaatti sooshaal miidiyaadha jechuun malee maddi isaa lafatti gadi hin buune jechuudha hawaasa walakkaa irratti. Gadi hin buune gammaan kanaa gawaanni gabbuu hin jirtu. Hawaasni sanii irratti illee kunis gammachuu qabaa kunis gadda qabaa. Yeroo isaati wajjin akkamiin barannaa kajuus ni jira. Kanaafuu waan bareedaadha fuulleen kuni. Itti fuullannee barachuu qabnaan jaa. Namallee dibdu qubee akka teenya ta'a laatiin itti namallee dibdu beektaa gurguddoodha. Qubuma takkaan dhumti. Akkasitti rakkinaa isiin qabdus walumaan nu gabalanne garra. Akkana jeetiin yaadan akka filetti. Boca qubee kanaa ijaan agartee jirta moo deddeemtuma dhageesse? Arkeetiin jira alatti. Bocni qubee kanaa namoonni garii maankaa fallaana kana dhiyaatti jaa namoonni garii qubee saabaa yookaan qubee afaan amaaraa kanarraa ergifamte qubeen hedduun isaanii wajjin wal fakkeenya qabdi sanirraa madaqfamte warri jiru ni jira warreen ammoo qubma laatiiniitirraa madaqfamte jiru jira warreen ammoo kashee bakrii saqolootirraa hatamte jiru jira kana keessa ati kamitti ilmaamte? Ani ammaan tana qubeen laatiiniitiis qubeen amaariffaatis amaarrii kophatti qubee laatiinumarraa waan fudhateef isaanilleen akka isaanii moggaafatan malee waan amaariffarraa dhuftee ji'ee fakkaachuudha namni wal fakkaatu ni jira. Uumamaan namni ilmoon teessuma biraa fakkaachuu ni jirti miti. Wal fakkaattiin jamalee namoota amaaraatti biraatti achirraa dhuftee ji'ee yaadu qubuma laatinirraa moggaafamtee jeetiin amanaan. Kana jettiin ammoo cilfaadhaa fi qottoo fakkaatu shimbiroo fakkaatu sun anillee akkasuma gaafina taatee ajaa'ibina taatee san dhugaadha wanni kana fa'aa fakkaattii san sirriidha. Waa'ee qubee fuullee kana akka yaada keetitti maal jettu? Ani qubee fuullee kanaan hin morma akka yaada kiyyatti akka nan fadhutti akka sila hawaasni Oromootis jaalatutti amma qubee kana qabna nuti afaan jechuun afaan keenya qabna. Sigale afaan laatinii kana amma afaan kanaani afaan federaalaa godhu deemanii ittis barannee akkasitti itti guddan amma kun kana baratanii gana afaan federaalaa godhu yeroo dheertuu fadha naan waan kana ni mormaan akkasiin gaafa yaada fayyadu. Uumamni kuma hundi garagara jirutti shimbiroo fakkaatu fa'aa jira qubeen ture ammaan ta'e jechuudha. Lamaa sadii fa'aa qubeen amma shimbiroo fakkaatu uumama bineensota fa'aa fakkaatu jira. Hamuufarraa ammas qottoo fa'aa fakkaatu jira. Cilfaata fakkaatu jira. Waan hunda fakkaatti maankaata fakkaatu gartee ni jirti. Kun ammoo akkaatuma namni sun karaa salphaadhaan uume jeetii yaadan. Meeshuma uumamaan jirturraa uume qubee kana waan taateef namarraa ergifannee wooma qabnurraa uume uumama keenya haa qabnurraa uume jeetii itti gammadee wal. Inni nun ergifne ergisaan taane jechuun teenyarraa nu uume. Warreen bakka isaan hin laalchifne hunda sababa sooshaal miidiyaa dhuunfaa mataa isaanii harka qabataniif yaadota madaaloo hin taane bakka fuudhanii bakka isaan hin laalchifne keessa galan kanaaf dhaamsi ati qabdu maal? Namni tokko waan tokko ilaalcha qabate waan silaa isarraa eeggamu osoo hojjenne gaariidha. Maaliif burjaajii hawaasa keessatti uumna isa jedhudha. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Kanaafuu waan kana murteerra wanti gahame hin jiru. Jechuutaan wal haa qusannuuhi hayyoota haa dhaggeeffannu hin dhaamsaqee. Warra tan beekneef tabeeku hunda keessa fiigee gaafa siyaasaan dhuftu akka hayyuu siyaasaa gaafa kaaniin dhuftu gaafa waan afaanii gad dhufu ammoo akka hayyuu afaanii gaafa diinagdeen dhuftu akka hayyuu diinagdee hunda keessa ajandaa fuudhee qoma dhiibee haasoo kana isaan kanaaf dhaamsa maal qaba? Kun ammoo warra namaleeti. Warra namalee jiru kana gartee haa dhaabbatu hin jabu dhaamsu gartee namalee jiru kana gartee nu qofti gartee waa hundi dubbannu. Namni yoo fakkeenyaaf dooktarummaa eebbifte doktorummaa waa'ee lafa yoo taate lafuma saniin beekamtaa beera. As garagaltee gaafa waa'ee gartee afaanii keessaan dhufte gartee gogaa keessaan dhufte taati. Hin taatu jechuudha. Kanaafuu warri namaleedhaa kun naannoo dhaabbatu hin jabu. Warri miidiyaaleen nama hawaasa barsiisuu qabaa kan beeknillee barsiisuu qaba jennee yaadna malee ol ka'ee warra duuluun qabuu hin jaan kana nuti tokko. Yaada nuu kan nuti galatoon. Isinillee ulfaadha yaada hin dhagaafachuu keessaniif galatooma.